Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata rabbii bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha. Har'a Mulgeetaa viidiyoodhaan maaliif viidiyoodhaan dhuftee hin beektu hoo jettanii har'a waan gaarii waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadhee dhufee jira. Innis maal jechuun keessaniin oolu garuu odoon gara viidiyoo keenyatti hin darbiin dura warri mana kanaaf haarawaa taatan saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo'i saskiraayib godhaa laayik godhaa isiniin jedha. Maaliif laayikiin keessanii fi saskiraayibiin keessan akkasuma koomentiin keessanii nuuf jajjabeenya ta'a waan ta'eef isiniin jedha. Akkasuma saskiraayib gootanillee viidiyoon asirraa gallakkifamu isin bira ga'uu danda'a waan ta'eef isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo'i har'a Mulgeetaan maal qabattee dhuftee onaan jettanii har'a silkii baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee namatti toludha jechuudha. Silkii kana kanaan dura jechuudha kennaa namaaf kennee jira jechuudha. Si'a lammaffaadha kan xalabeeni kana. Kanaafuu silkiin kun silkii baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti toludha jechuudha. Akkasuma gisee harki keenya bishaan qabu iskiriiftoo mataa ofii danda'e of qaba jechuudha. Iskiriiftoo sanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka silkii kaawwan irraa adda. Silkiin kun eetiraa jedhama. Silkoota garaagaraatu jira jechuudha. Garuu silkii san keessaa silkii barbaadan marattanii bitachuu dandeessanii jechuudha. Maaliif seetanii dhugaa baay'ee bareeda jechuudha. Ani gaafa duraa kennaan namaaf bitee kennee abbaa sun itti fayyadamee jechuudha. Arge jechuudha. Akkasuma chaarjillee baay'ee teechisa jechuudha. Chaarjii kan keessa jiru odoo keessaa iffixiin jechuudha. Akkuma bittan yoo irra gootanii chaarjii baay'ee teechisa jechuudha. Kanaafuu akka hordoftoonni kiyyallee maaliif itti fayyadamne keessattuu warri yuutubaraa jechuudha. Gisee hundanuu gola madaamii keessa jirra. Warri biyya ormaa keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Harkuma hundaan hadhee silkii bishaan harka keenya bishaan qaba waan ta'eef harkuma sana hadhee tuttuunna. Silkiin keenya hoggasuu tabalaasha'a jechuudha. Amma immoo silkii kana hoo bitattanii iskiriiftoo mataa ofii danda'e qaba. Iskiriiftoo sana fayyadamuudhaan akka barbaadanitti hojjechuu jechuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu silkii kana walumaan bannee ilaallaa na wajjin turaa. Chaarjii mataa ofii samma'aa mataa ofii qaba jechuudha. Akkasuma akkasuma iskiriiftoo mataa ofii of danda'e qaba jechuudha. Jala kanaayi iskiriiftoo of danda'a mataa ofii qaba jechuudha. Ani waa ifa irratti hin guunne waan ta'eef kanaafis isiniin jedha. Baay'ee silkii baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti toludha jechuudha. Dhugaa ani gisee dura gisee kennaan namaaf kennu san jechuudha. Bitee kennee fi abbicha san ergasii fayyadamummaa isaa agarraan lammata deebi'ee jechuudha. Kaampaanuma kanarraa ajaja jechuudha. Kaampaaniin isaatiillee maal jedhama seetanii? Kaampaaniin isaa kunoo attaa birriin ittiin bitallee asirra jira. Kaampaaniin kun Borokor jedhama. Borokor Shaw jedhama. Kaampaanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Silkiin isaanii ani si'a lammaffaan irraa bite jechuudha. Akkasuma lakkoofsi isaaniitillee kunoo asirra jira. Akkasumas siniifan teechisa. Warri barbaadan immoo jechuudha silkiiwwan kana koomentii jalatti hin barbaanna nullee jedhaatii bakka jirtan jechuudha. Keessattuu warri Dubaay keessa jirtan jechuudha. Bakka isin barbaadanitti jechuudha isin biraan gahanii Borokor Shaw jedhama. Baay'ee silkii mirteedha. Akkasuma bakka isin jirtanitti silkii bareedaa jechuudha. Maraxattanii ofiif keessaniif laayivii irratti xaxxanii laayivii irratti hoo jettanii immoo jechuudha. Warri tuktukii fayyadamne tuktukii isaaniittis nu maxxansi hoo jettanii isiniifan maxxansa.
akkasuma lakki laayivii irratti dhandhunuu silkii isaanii nuuf kenni adhee keessan dubbisnee silkii kana bitanna horii jettan immoo jechuudha koomentii jalatti naa barreessadha bakka isin jirtanitti jechuudha Dubaay keessatti isinii fidanii akkasuma gatiin isaatillee asumarra jira jechuudha silkii barbaaddan yoo ajajjattan jechuudha sa'aatii kana keessatti gatiin isaa tokkumaa jechuudha inna taaskii firii isinii fidan jechuudha taaskiidhaaf kun silkii binnee taaskii maaliif jechaa warri jedhullee hin jira jechuudha. Isin bichaa mooti anuu nan jedha gisee tokko maaliif taaskiin baay'ee wuddiidha jechuudha. Gatii bittan san jala dhufu fageenya irra hoo isinii fidan jechuudha. Amma fakkeenyaaf silkiin kun Abudabii keessa hin jirani garuu warri nuu jettanii warri Dubaay keessa warri Dubaay jirtan hin beektanii sa'aatii 2 deemamee naa fidame jechuudha. Odoonni waanan taaskii kaffalu ta'e isa jala dhufaa jechuudha. Kanaafuu firii taaskiidha waan ta'eef bakka jirtanitti fageenya kamillee jiraattanii isiniin dhufuu danda'a. Heloo jechuu bichaa hin dagatinaadha. Isin koomentii jalatti barreessadha. Silkiin kun silkii baay'ee bareedaadha. Kaameera isaatis baay'ee mirxiidha. Kanaafuu ajajadhaadha isiniin jedha. Baay'ee silkii baay'ee mirxii fi baay'ee namatti toluudha isiniin jedha. Agaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kanumaan qabadhee isiniif maaliif hordoftoonni kiyyallee maaliif hin fayyadamne silkii kana jedhee jechuudha qabadhee isinii dhufee fayyadamaadha. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee keessattuu warri yuunat maraatii keessa jirtan jechuudha bakka isin barbaadanitti jechuudha isin biraan ga'uu danda'anii isiniin jedha akkasuma anuu isinii ajajee jechuudha lookeeshinii naaf ergitanii bakka isin jirtanitti isinii fiduu danda'anii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee. Inna ajajadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha baay'ee silkii baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti toluudha isiniin jedha maaliif dhugaa baay'ee bareedaadha jechuudha odoon an dura fayyadamee arguu waadhee anuu isiniif fidu jechuudha kennaa namaaf kennee namni sun itti fayyadamee ture jechuudha chaarji sinteechisa wannoon hundaafuu kaameeraadhaafuu jechuudha baay'ee bareedaadha jechuudha kanas isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee. Agaa viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa isiniin jedha viidiyoo kana laayik godhaadha. Nagaa turtii. Innaa obboleewwan kiyya kunuuf silkiin jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Xiqqoo billee jedhanatti. Innaa haala kanaan akkatti itti fayyadamuu dandeessanii aappii hundasaa jechuudha. Yoo isinitti mul'ate aappii hundasaa ofirraa qabaa jechuudha. Muluu guutumaan guututti jechuudha. Nuu kana fakkaata duubni isaatillee itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana bichaas mootii kafarii mataa isaa danda'e qaba. Kunuuf marfeellee qaba jechuudha. Kun hunduu waraqaa isaati. Kun immoo hannoo duuba isaa ittiin qulqullaa'u jechuudha fuuldura isaatirra. Kun kafariin isaatillee kanaa jechuudha walumaas ni dhufa. Waan baay'eedha jechuudha kun olaala. Kan ittiin laxxaftan iskiriinii isaa gubbaarratti illee jechuudha. Kuni kan iskiriinii isaa gubbaarratti isiniif laxxafamuu jechuudha. Silkii keessan irratti guutumaan guututti baay'ee silkii bareedaa fi baay'ee gaariidha isiniin jedha. Kana qaraaddoon isaatillee jechuudha. Inna kunillee kan iskiriinii isaatirratti isiniif laxxafamu jechuudha. Inna kana fakkaata viidiyoon kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa isiniin jedha. Ciao.